yaa mutte mee maaloo maaf na dhiiftee kuttee galgalli kun galgala jimmataa karalaa muttee tanatti qabatanillaan warri jira laal islaamne warri jaartiin bira jirtu kana bacak kabacak jattuu fita bacak jattuu fita dhag jattu guutu yaa mutte ummata taaptaap godha muttoota taaptaap godha muttee tan dhorkattanii akara kutu yaatanii azaaba seenu teesse wallaahi atti waan mutteedha an muttee rakkoo malee waan biraa takkan qabuun rakkoo muttee qofaanna jiran waan arrabaadhii sisi taap godhe oggaan sinje taap godhe koopilingii godhe jee oggaan koopilingii godhe jee koopilingii godhe way maali manni kana karabbii abaaraman ani muttee malee waan takka rakkina biraan qabu muttee qofa takafna godhu jirtu amma galgala kana laan namni itti nyaachifatee laan Kodu jirala mutteen tunni toltiila galgala jimmataa kana oggaa salan. Galgala jimmataa kana salanii ilaa hanga bari'utti. Biraa ha'anii foon kiiloo meeqa fidanii tiruu godhanii waan adda addaa godhanii qaama dhiqatanii ilaa salaata deeman. Allah yaa mutte muttuma tana wallahi afaansii wallaalleeti. Dhiiroo muttee akkamitti nama jala teessu nama jalaan deemne mutteen ituudhaa nama jalaa deemti. Taqaalluu nama jalaa deemti. Ta'oborraa nama jalaa deemti. Tanoolee san xiqqisho wayyumoo fakkaatti. Tami dhiiroo mutteen nama jalaan deemne tazalaalam nama jala teessu muttee tamiin jaabaran. Ammoo muttee ituutii fi taqaalluu faatti ittiin dhiyaadhu doomaraadha yoo. Nama jalaa baddii. Abosi habala gomsu gakabiti koopilingii godhe noolee koopilingii godhe oggaan sinje koopilingii godhe taap godhe si habala gomsu karabbi abaarama hoggaan taap godhe sinje taap godhe hoggaan hay raamiyye laayif goolii san cufime waan bichikii sana dhiisitiin taaptaapin xiqqishoo akkuma lama seentuuti mee laayif goolii san cufe mi asuma jala tatta'anii ummanni kun fokkotaa anniin bareedaan sinjee rabbi abaarama koopilingii godhe oggaan sinjee koopilingii godhe taap godhe oggaan sinjee taap godhe illoonuu waa takkan qabdani miskiinaati way mutte yaa mutte rabbi muttu si haa godhu muttee nutti kannaannaan diddiyooniin dhala oromootan an dawaan qoriniifan yaa mutte maatu si koore si haa kortu jinniin deem abaaramtu ani muttee qofaan jee koopilingii qofa muttoonni mee koopilingii gootani tokko mutteen takka hin jirtu yaa dhiiro laa ilaa mutteen takka jirtu dhiira taate dhiiro mutteen ta fuula duraanatti heerumuu barbaadu mee koopilingii godhe yaa muttee ta fuula duraaf jaartiin haa taatu hin jirtu mee dullattumallee taatu dullattuma arusiillee jibbite ta amaarillee jibbe tafirraachi darban hin jirtu yaa dhiiro yaa ilaaha illallah ambuma namaallee hin jirtu dhiiro mutteen tun silaa Itoophiyaadha inni xixiqqoo fuuna gaa'e biyya keessa maaliin jira waan mee taap godha koopilingii godha taap godha muttoonni mee taap godha muttoonni qunxurroonni yoo dide dantaa isaaniiti muttoonni qunxurroon duraanuu fayyadiin qabduuti. Kunturro mutteedha wal dhabdee halkanii guyyaa wallaalte akkami nagee koopilingii godha oggaan koopilingii godha sinjee koopilingii godha
taab godha oggaan isiniin jee taab godha. Bar ummata akka ajaa'iba. Bar ummata akka ajaa'iba. Mee namni dhibbi tokko hagiiftii qabu tokko keessa hin jiru kalaayif goolii tana cufu muxxummaan fuula duraa tasittiin heerumee tawaa darbitu hin jirtu dhiiroo. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun salamee tokko rabbiin si haasaltu jinniini hawwaasni saluun barbaada maaliin salama yaa abbo yaa abbo. Wallahi muxxee dhabeetiin hafuurri kun naccite. Muxxee tana yoon sallee hafuuraan nama citaa beeytee muxxeen tun hoggaa akkasii firraatti darbitee bishaan birraa gannee xanagii harraftaa beeyte. Amma hirriiba na kutee jira laala nammoo. Kaniin ciise hirriibni na didee hirriibaa kee warabbal kaaba. Muxxeen tun dhiiroo ammaan tan akkana na diddi tun eenyutti kan nu deemti dhiiroo. Mee taab godhaa qaqqabaati taab godhaa oggaan isin injee taab godhaa koppilingii godhaa oggaan. Hani maal wanni ati barreessitu adabadhu gattaa koppilingii godhi. Muxxee teetuu na dhorkatteeti waan biraa na barreessita muxxee teetuu wali qollofattee takka gandaa rabaatiin jirta takka nama jalaan jirta maana barreessita muxxee teetuu wali qabattee taa'uun jirta. Konturroon kiyyoo waan keessa seenu dhabee ala bulaa jiru hulaa qollofattee taa'uun jirta loonuu taab godhi oggaan sinjee taab godhi. Muhammad maali borseen ta muxxeen taane loonooti. Yoo muxxee taate qofa borseen muxxee way muxxee. Aboo hedar nagalchi. Ani muxxeen barbaada dhiirti maaliif ol seenuu barbaaddan qo'e maal naa gootan dhiirti oggoo ol seetan ani muxxee waaniin salu dhabeetii nama ta'a yoggaa kudha sadi seeni oddoo takkaa muxxeen salini maal barbaada yaatan namni amata tokkoon obsu muxxee amata tokkoon obsu ni salaati. Maana galchi koppilingii godha oggaan sinjee koppilingii godha muxxee hani saniin ol naqaa osoo seesee jirti maqaan isii maal jetti nagalchi maal jetti hani kaameeraa ni banattaa dura akka ol seente kaameeraa ni banattaa siin naqaa. Yoo kaameeraa banatte takka muxxee waliin salii kootu isa arkeetiin sala eeyyee jetteus mee oliin naqa yoo yaa'uti taab godhaa koppilingii godhaa tafaadhaati. Dhibba lama qabdi faloora taab godhaa tafaadhaa. Fudu arkeetiin fuudha. Halo. Hedar. Otto gobbe muxxee haadhatee sal'aanii kaf kaarak. Dhiirti dhiiroo muxxee baaftee deemti. Way ani muxxeedhaan isinin jee wayin dhiira isinin jee way ajaa'ibni rabbii osu dhufee me'ati. Ani muxxeedhaan jee yoomiin kunturroo jee kunturroon akka kunturroo haqamnu akka goonu wallaalle waan keessa keenyu dhabne halkanii guyyaa ala kana bulaa. Kunturroo yaa kunturroo
muttee yaa muttee. Hai. Odoo dhiiraa dhiirti suuruma isaa kaateen deemummee suuraa dhalaa kaatee deema. Maqaa dhalaatti baasee suuraa dhalaatti baasee maali boo muttee dhabaaftee jirta? Ajaa'ibaa dhufee osmee ati. Harreen si haasaltu harabbi harree godhe. Ani mutteedhaan jee muttee qunxurroomee maal barbaadu seentiin jaabaran. Yaa muttee yaa muttee yaa muttee. Wallahi yaa muttee. Yaa muttee yaa muttee. Akkanatti. Mutteen takka muttummaan waa qabdu as jalan jirtu odeessime. Mee dhiirtilleen haa diddu mutteen maaliif waa godhu diddiin jaawar. Mee dhiirtilleen haa diddu qunxurroon haa diddu mutteen maaliif waa godhu didda muttoonni fuula duraa waa kan nun jiru yaa dhiiro. Si haa doomu ilma haa dharaawo doomaanu si kas jala deemee waa barreessa jawa. Ani mutteen barbaadaan jemmee dooma maaltu maaliif arraba fiddiin jaawar ummata rabbi abaaramaa kan. Daabboon jiini muxxee ji daabboon ta nyaatanii muxxee jira gaqqabiiti. Daabboon maal akkana goone gaqqabiiti muxxee ji barreessa. Har'a guutuun keessamee muxxee barreessa. Guyyaan muxxee ta'e danni kun illooniiti. Guutuun keessa muxxee barreessa wallaahi. Arabaa faranjii muxxee lafarraa fixanii kaan balaan fixxeeti. Guutuun keessa muxxee barreessa. Muxxee qofa barreessa. Si haadi qaalessu guutuun keessa muxxee barreessa hoggaan isin ija muxxee barreessa qaalii kiyya godhaati. Muxxee barreessa hoggaan isin ija muxxee barreessa. Mee eegummata ajaa'ibaa kana. Mata rabbiin kiyyaa mijee qaalii namaan gootu muxxuma barreessaan je muxxee rabbiin sii maarree haa godhu jinni haa godhu. Afaan kana maal? Afaan kanatti dhiisisti muxxee qofa barreesse muxxee qofa. Yaa muxxee hono tokko qofa barreesse yaa muxxee qofa barreessaa mee guutuu keessan dhugatti. Billa aleeka yaa muxxee qofa barreessaa yaa muxxee qofa barreessaa. Akkana laa kun akkana yaa muxxee akkana barreessaa. Yaa muxxee qofa barreessaa yaa muxxee. Hamuun tuni maali qoy hamuun tuni hamuu. Waanin barreessaa isin jee barreessaa guutuun keessan. Qofa barreessaa. Riskoo reessa jirti mee? Mee riskoo reessa jirti? Muxxee qofa barreessaan isin jee muxxee. Wadalaqaa licha harreessi daamticha mut jechaa turre duratti gaafa ijoolleedha. Taaftaabii diddanii uummata rabbii abaare haalaas nageetti ni rafa. Uummata rabbiin kiyyaa mijee anaa isin fixe.
Way qabbana way. Taap godha koppilingii godhannaan diddanii ummata rabbii abaare shayxaana laa suuraa shayxaana akka jala gurte ummata haadha nyaate. Taap godhannaan diddanii rabbiin si sumaal rabbiin na ajjeefnaan rabbiin niin fedhaamiyan. Alhamdulillah jaami rabbiin na ajjeefnaan muxxee barbaaduu irraa feetiin jira. Du'aan sodaadhaan. Amiin. Allahu amiin. Rabbummaan na ajjeefnaanan niin fedhaami. Anaa isin sale. Feetan gootan feetan dhiibtan heydar maal naa dhaba. Heydar muxxee jee firraa rafaa. Feetan gootan feetan dhuftan. Way muttee yaa muttee. Mee maalumaaf na dhiibtee qotte. Heydar taaptaapirra hajaa qaba seetanii. Takka tuqattee na galchetti. Dhiiraaf arguutuun isaanii. Dhiirtii walleen kun muxxee baaftee jirti seeti. Dhiirtii walleen muxxee baaftee deemti fakkaatti. Jirtaa nama kiyya. Jira mee kaameeraa baradhu. Akkamatiin